waan kana qaamaa qalbiif na caqastu jechuudha. Waan shan nu barbaachisa. Waan shanan sinii dhaama jechuudha. Waan shanan kana irratti sirnaan yoo hojjettan filannoo itti aanu kana milkiin keessa bahuu dandeenya. Filannoon qabeenya gurguddaa shan barbaada. Tokko humna namaa barbaada, qabeenya namaa barbaada. Lama maallaqa barbaada, qarshii barbaada. Sadii yeroo barbaada, yeroo itti kenninee aarsaa goonee hojjechuu barbaada. Afur odeessa barbaada, odeessa gahaa qabaachuu barbaada. Shan kaayyoo yookaan akeeka galmaan geenyu san hidhachuu nu barbaada. Warreen kanan gaggabaabsee isinii ibsa jechuudha. Qabeenya kana qabaachuun qofti gahaa hin ta'u jechuudha. Filannoo injifachuuf qabeenya qabnu kana gara qabeenya nu barbaachisuutti jijjiiruu danda'uu qabna. Akkam gooneet gara qabeenya nu barbaachisuutti jijjiirree akeeka keenya kan ittiin milkeessina ka jedhu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namarraa yoo kaane waan hunduma isinii tarreesse kana kan galmaan ga'u kan fiixan ga'u nama. Kanaaf waajjira kana keessatti akeeka adda bilisummaa Oromoo, sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo wal barsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Ijaaramuun barbaachisaadha. Akeeka kana jalatti ijaaramuun barbaachisaadha. Ijaarsa adda addaa gaggeessuun nu barbaachisa. Warra maallaqa nu sochoosanii nu sassaaban ijaaruun nu barbaachisa. Jaarmiyaa hawaasaa ijaaruun nu barbaachisa. Tola ooltota qarreef qeerroo dargaggoo ijaaruun nu barbaachisa. Yeroon filannoon kun itti adeemu ganna keessa ta'uun beekamaadha. Yeroon kun immoo ulfaataa qabeenya guddoo yeroo bal'oo kan nama barbaachisu. Waan kana irraa aanuuf yoo xiqqaate akka addi bilisummaa Oromoo karoorfatetti buufata filannoo tokkoon tokko irratti nama 100 ijaaruun dirqama ta'a jechuudha. Buufata filannoo 547 jira. Buufata tokko irratti nama 100 ijaarra jechuun nama 54,470 filannoo kanaaf nu barbaachisa jechuudha. Kun warra duula filannoo nu gaggeessan. Maaliif? Feesbuukiin cufamuu danda'a, miidiyaan cufamuu danda'a. Rakkoon adda addaa nu mudachuu danda'a. Tola ooltota kana garuu namni dhaabuu danda'u hin jiru jechuudha. Kanaaf waajjira kana keessatti yoo xiqqaate tola ooltota 100 nu barbaachisa. Akkan isiniin jedhe isin immoo hojii dachaatu isin irraa eegama. Kanaaf yoo xiqqaate gara 200 sanii ol dargaggoo ta'u dhimma kana tola ooltota gurmeessitanii ka duula filannoo gaggeessan, kan uummata warraaqsan, kan uummata akeeka kaayyoo adda bilisummaa Oromoo barsiisan, kan dammaqsan ijaaruun baay'ee barbaachisaadha filannoo kana injifachuuf jechuudha. Ijaarsi kun immoo akeeka adda bilisummaa Oromoo jalatti, kaayyoo adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaartanii duula bal'oo gaggeessuutti isinirraa eegama. Ijaaramuun baay'ee murteessaadha. Saba ijaarame qofatu waan barbaadu san argachuu danda'a jechuudha. Yoo faffacaane akkuma kaleessaa rakkoo keessa galla. Kalammataa qarshiidha jenneera. Uummanni Oromoo yoo ijaaramne miliyoona 50 haga 60 jenna. Baay'inni kan gatii qabu gaafa ijaarame qofa jechuudha. Namni ijaarame wal hubata. Uummata kan yoo ijaaruu dandeenye adda bilisummaa Oromoo bilisummaa kootiif guyyaatti qarshii tokko piroojeektii jedhu ifa godhee jira jechuudha. Kanarratti sirnaan hojjechuun barbaachisaadha. Waan xiqqoo fakkaata garuu guyyaatti qarshii miiliyoonotaan dhaaba kanaaf walitti qabuu dandeenya jechuudha. Kun immoo irratti hojjechuun nu barbaachisa. Balbala nama hundaa rukutuu nu barbaachisa. Gareen ijaare san keessa garee adda addaa jira. Gareen tokko kan fundraising yookaan immoo maallaqa kanarratti hojjetu ta'e jechuudha. Kanaaf mana Oromoo hunda rukutuun nu barbaachisa jechuudha. Qabsoo kanaaf namni lubbuu qaalii ofii itti kaffalee jira. Dhiiga itti cabsee jira, lafee itti cabsee jira jechuudha. Har'a garuu Oromoo irraa wanti gaafachaa jirru guyyaatti qarshii tokko bilisummaa kootiif ka jedhu kana dhaadannoo kana ol kaafnee uummata Oromoo dammaqsinee guyyaatti Oromoon miiliyoonotaan sochoosuu, miiliyoonotaan gumaachuu danda'a. Kanaaf yoo ijaaramne kana gochuu dandeenya. Gama kanaan hojii guddoon akkasiin irraa eegamu waajjira keessattis ijaarsa addaa kanarratti kan hojjetu ijaartanii namoonni immoo gumaacha gochuu barbaadanis akkaawuntii dhaabarratti guyyaatti qarshii tokko jedhu kana
bal'inaan irratti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kasadaffaa odeessa yookaan immoo information kan jennu kana jechuudha. Yeroon keessa jirru kun yeroo odeeffannooti. Yeroo karaa adda addaatiin odeeffannoo bal'oo argannudha. Odeessa akkamiitu nu barbaachisa? Buufata filannoo nuti irratti dorgomnu keessatti nama hagamiitu dorgommii kanarraa qooda fudhata. Kana jabaannee irratti hojjennee beekuun barbaachisaadha. Namoota kana keessaa immoo nama hagamiitu baheetoo mirga isaa kanatti fayyadama. Asirratti hojjechuun barbaachisaadha. Filannoon haga ammaa deemaa ture kana keessa hanqinaaf cimina akkamtu ture? Odeessa san sirnaa waliin sassaabachuudha. Qaamni adda addaa filannoo kana akkamitti yaadaa jira? Odeessa kana erga funaannattanii booda odeessa kana xiinxaltanii tarsiimoo kaawwachuun barbaachisaadha. Maaltu barbaachisa? Gaafiin uummata keenyaa kan naannoo kanaa maali ka jedhu uummata keenya sirnaan bira dhaqnee odeessa kana waliif funaannee odeessa kana guurree odeessa kana immoo gara xiinxalaatti jijjiirree waan kana sirnaan hojiirra oolchuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kabira akeeka isiniin jedheen jira. Akeeka. Akeeka yoo jennu maal jechuudha? Oromoon jaarraa walakkaaf wantoota qabsaa'eef qabaa jechuudha. Saniin dura garuu dhiifama yeroo time kan jennu kana jechuudha. Qabeenyi biraa filannoo kana injifachuuf kan nu barbaachisu yeroodha jechuudha. Yeroon nuti qabnu har'arraa kaasee haga hagayya 10tti guyyaa meeqa qabna? Guyyaa 203 qabna jechuudha. Kun murtaa'aadha ka beekuu qabdan. Yeroon kun boru guyyaa 202 ta'a. Hir'ataa deema. Qabeenyi kun qabeenya hunda caala qabeenya qaalii kan nuti bal'isuu hin dandeenye, ka dabaluu hin dandeenye guyyaa guyyaan kan nurraa hir'ataa deemu jechuudha. Kanaaf yeroo kana sirnaan itti fayyadamuuf maaltu nu barbaachisa? Itti karoorfachuu nu barbaachisa. Eenyutu yoom maal hojjeta ka jedhu sirnaan waajjira kana keessa teenyee karoorfannee odeessa walitti funaanne kana irratti hundoofnee karoora bareedaa guyyaa guyyaan hojiitti hiiknee filannoo kana ittiin injifannu hojjechuun nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf waan hojjennu karoora boordiin filannoo baase time table yookaan yeroo boordiin filannoo baase irratti hundaa'ee nutis karoora mataa keenyaa lafa kaawwannee karoora kana calleessinee guyyaa guyyaan hojiitti hiikuun baay'ee barbaachisaadha. Kadhumaa akeeka. Kunis baay'ee murteessaadha jechuudha. Akkuma argitan qabsoo kanarratti aarsaa hedduu kaffallee lubbuu qaalii hedduutti gabbarree lafee hedduutti cabsine. Haa ta'u malee hanga qabsoofne saniin arganne jechuudha. Qabsoo keenya Oromiyaa afaan leencatii buusuu dandeenye dhugaadha. Garuu afaan waraabessaa keenya. Afaan waraabessaa keessaa fudhachuuf ammas akeeka addi bilisummaa Oromoo ganama tokko lama jedhee lafa kaa'e akeeka xaliilaa qulqulluu kanarratti hirkannee socho'uun baay'ee barbaachisaadha. Oromoon gaafa akeeka kanarraa maqe rakkoo biraa keessa of galchuuf deema. Wanti akeeka kanarraa nu maqsuu danda'u immoo waa hedduutu jira. Akkuma armaan dura argitan qabsoon keenya butamee jira. Kana boodas butamuu hin qabu. Kuni maaliif ta'e? Hawaasni hubannoo gahaa akeeka addi bilisummaa Oromoo lafa kaa'ee irratti hin qabu. Akeekni addi bilisummaa Oromoo lafa kaa'e maali? Gabrummaa buqqisu, gabrummaa balleessu, bilisummaa Oromoof argamsiisudha. Wanti biraan jiru jechuudha. Kanaaf immoo jaarmee akeeka kana qabatee ta'u ijaarame utumnee keessatti ijaaramnee akeeka kana wal barsiifnee akeeka kana qabannee of fuulduratti tarkaanfachuun baay'ee murteessaadha. Gaafa burjaajofnee karaa kanarraa maqne maraamartoo biraa keessa galla jechuudha. Oromoon wallaalees beekees dogoggorees burjaaja'ees karaa adda bilisummaa Oromoo irraa maqnaan ammas rakkoo biraa keessa galuuf deemna jechuudha. Allaattiin fira fakkaattee simbira nyaattee jedhama. Barri bara odeeffannoota akkasiniin jedhe odeessa gara adda addaa dibbee gara garaatu isinitti rukutamaa jira. Waca baay'eetu jira. Waca kana keessaa yoo akeeka kana sirnaan hubannee akeeka kana qabannee akeeka jaallan qaqqaalii itti dhabne itti wareegne kana galmaan ga'uuf hin deemne yoo ta'e ammas qabsoo kana ammas mirga kana afaan keessanii butuuf katattaafatu hedduutu jira. Kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf wantoota shanan kana sirnaan hubannee bakka kaane san sirnaan xiinxallee bakka ga'uuf deemnu san yoo hubanne
nama tokkoyyuu sababeeffachuu hin qabnu jechuudha. Kana booda hundumtuu harka keenya jira. Kana booda yoo nu harkaa butame of malee qaamni tokko qaamni nuti qubatti qabnu qaamni nuyi balaaleffannu hin jiru jechuudha. Kaleessi har'a tolche har'i immoo boru tolcha. Oromoof kaleessi gabrummaa ture